Lina. Okay. Qawwee lafa akka biddeenaan lafa aftana kacitaatti. Yoo diinarraan dhorkine maali gatiinsa? Yoo qawween san diina Oromoo fixu jiru kanan dhorkinerraa maali gatiin qawwee 100 lafa afanii taa'uuni? Dura muuxannoo warra durirraa fudhadha. Waraanni bilisummaa Oromoo akkamitti ka qabsaawaa ture as haga dhumaa isiin deemaa warra muuxannoo qaburraa bara. Warra qabsoo hadhooytu dargii wajjinis Soomaalii wajjinis wayyaanee wajjinis gaggeessaa turerraa bara. Qabsoodha jechuun zinnaar hidhatanii ori'uu qofaa miti. Gaafa ummanni Oromoo akkanatti horiin isaa oofamu, ummanni Oromoo akkana ajjeefamu, dhiigni Oromoo dhangala'u biran jirtu taana maali bu'aan kee? Waa hedduu jechuu dandeessan amma. Jettan waa takka naman gootan kana booda namni dhugaadha isinii hima. Maaliif lubbuun Oromoodhaa lubbuun Oromoota dhaaba siyaasaatii oli. Lubbuun Oromoota waraana bilisummaa Oromootii oli. Lubbuun saba Oromoodhaa waan cufaa oli rabbii gaditti. Dhaabni siyaasaatis warri waraanaatis isa ummataa gadi malee isin ummataa olii miti. Gaafa faannoon ejjennoosii kiliir godhatte Wallagga keenya Finfinneen teenya Oromiyaan dirreen dhawaa teenya jette ifa baate ummata Oromootirra lola bantu isin garuu deemtanii qeensa tokkorraa cabsuu fedhiin qabdan. Maaliif jennaan wal keessa jirtan. Biyyoota gurguddate khadiigu warra gorsitoota jedhani. Gorsaan kee dabeessa taanaan atis dabeessa kana anaa sitti hima. Gorsaan kee naggaadee taanaan atis naggaadeedha. Gorsaan kee hattuu taanaan atis hattuudha. Gorsaan kee saba diiga taanaan atis saba diigda. Sani jechuudha kanu qabatee jiru. Walirra diddibuu maal jechuun hin barbaachisu. Hanga fedhe ka Oromoo keessa dhalate dhiiga biraa yoo qabaate qabsootee keessa taa'e ummata isaati irratti yoo ati sirnaan jijjiiraa biyyatiyyaan dhuunfadhat si keessa taa'e sirra dalaga malee si keessa taa'e siif hin dalagu. Kana gurra banadhu dhaggeeffadhu. Dhugaa jirtu tanaa jechuudha. Wanni cuftimma bakka dhooysan bira bakka obsan bira dabartee jirti. Gatii ummanni bar'isi warra qabeenya ummanni qabsoo bilisummaatiif baase Ugaandatti ergee biizinasaan dalagaa biizinasa miliyoonaan kasaaree tattaa'u bar. Dhiini Oromoo kana nama godha. Hayni Oromoo maallayni Oromoon baasee bakka tana naa geessaa je gaafa geessuu dhabdanii naggadarra oolfattan. Akka kana kuno miliyoon meeqan kasaartanii harka marattanii Ugaandaa mana keessatti teessan jechuudha. Dhiiga Oromooti jechuudha horiin san. Horii qabsoodhaaf bee malee horii naggadaa bee miti. Maaliif namni dafkeen fidin akka fedhe faffacaasa horii qabeenya ummataa qabeenya qabsoo jechuudha. Garuu ha dafkee horii san keessaa waa qabu faffaca'uu san ittiin dhiisu jechuudha. Akka horiin san galma ga'uuf barbaada. Gaafa qubni isin laatamu daftanii leebil nama godhuu barbaaddan. Namni tokko kana booda ka leebil gootan hin jiru. Wanni cufti irra gehamee jira. Laala ni tura malee hin dhokatu dhugaan ummata tokko. Kaleessa waan biraa arra garuu dhugaan jirtu gabbaa jirti jechuudha. Qabsoo Oromootis khadiigee lafa kaa'e qaamota kana jechuudha. Qaamota naggaadee kana. Kanaaf ammallee ummanni Oromoo sagalee waliif ta'a. Wanni liyyuu hayliin faannoo kililii shanii naannawa cinaasan keessa godhu jirtu waan suukanneessaadha. Ummata julmaan ajjeeftee boollata kan neqaa jirti. Akkuma jarri faannoon Amaaraa godhaa jirtu kililii shanis Oromoo irratti hojjechaa jirti. Kana mootummaan Abiyyi Ahmad mootummaan Shimallis Abdiisaa harka keessaa qaba. Reason why yoo harka keessaan qabaanne immediate dhaabuu dandeenya ture. Humna isaatii olii miti. Keessaafuu wanni Oromiyaa baharra deemu jiru tokko lafa san dabarsanii warra biraati kan genocide ummata san irra gaggeessuudha. Arra ummata gaafa
Junaayeddiin Saaddofaan jiran buqqaase Tigreedhaa wajji walii galee eessa jiran ummata san namni quba qabu jira? Eessa jiru arra ummanni san eessa facaanii jiran? Haala isaan itti eloo baabur keessa jiru namni quba qabu jira? Haala isaan itti Jimma keessa jiran namni quba qabu jira? Naannaa Wallaggaatti Wallagga dhihaa Wallagga baakunoo kafaannoon ganamaa galgal ajjeeftu kan namni quba qabu jira? Naannaa Jiddu Galaa ka qubata namni quba qabu jira? If keessa deebi'a if laala. Oromoo akka itti jirru kun akka miti. Kakarakaanii warroottan ala kanaa galan. Dhiiga ummataa dhoysan. Dhugaa Oromoo dhoysan. Lafti xiqqoon isinii kan namte tun haga xiqqaaf irra jiraattan. Lafti nuti itti gallu mitira tokko jechuudha. Lafa xiqqoo nu jala miila keenya jalaasanii jechuudha. Lafti nuti qabnu manni nuti qabnu kadhumaa sanumaa jechuudha manni biraan jiru. Manni addunyaadha mana addunyaati. Garuu mana haga keessa jiraattu hin beeyneef jecha dhugaa ummata keetii dabarsiteen kanneen. Naggadaa fi mootummaa kanarraa fuula barbaaduuf jettee dhugaa ummata Oromoon ukkaamsin. Alagaan nu jajee jira. Hedduun keessan keessaaf warri dhiiraa warra child support kafaluu dadhabee biyya gale. Warra miidiyaa irra hojjetu ta'e warra biraa ta'e. Warra child support ilmaanii kafaluu dadhabee gale all single fathers jechuudha. Dura namni biyyaaf ta'uu dura sabaaf ta'uu dura ilmoo ifii dhalcheef ta'uudha qaba. Namni ilmoo isaatiif hin ta'in Oromoof hin ta'u. Namni maatii irraa dhalateef hin ta'in Oromoof hin ta'u. Oromoon saba guddaadha. Mooraa mana keetiitiif hin taane akkamitti sabaaf taate jechuudha. Sabaaf ta'uu hin dandeessu. Warri alaa galtanii gaza'aa 24 arraba nama haqattan child support kafaluu dadhabdan ummata alaattis afaan hin haqatina qabsoo bilisummaattis afaan hin haqatina. Tokkoon keenya riikardii walii gabbaasuu dandeenya. Haga Rabbiin isin corachiifte mootummaa sanirraa coradhaa nyaadha. Abbaan garaa numa jira Oromoo keessa. Oromoo garaa, Oromoo karaatii fi Oromoo haqaatii walitti dhufe jechuudha. Oromoon haqataan dhiigu jirtu tana. Oromoon karaadhaa diina nu keessa seenee qabsoo keessa hoggaa bakka itti deemuu gee qabsoo irraa bu'usanii jechuudha. Oromoon garaa warra garaadhaaf bitamee mootummaa saba kana balleessu jiru. Mootummaa haqaatii ijoo jechuudha. Abboottiin amantaa nama tokko an hedduun isin jaaladha isinii hime. Yeroo tokko sheekni tokko hedduun jaaladha sheek hedduun kabaja. Oromiyaa keessa eega Abiyyi dhufe nam tokko ka hidhameen jiru je. Mana hidhaa dirree dhawaa dheexxee ilaaltee jirta. Mana hidhaa adaree biyyoo dheexxee ilaaltee jirta. Abboottii amantaa maaluma isinirraa barra. Rabbii keessanii ja'a kijiba nun barsiisina. Rabbi biratti itti gaafatamna. Waan arra hojjannuuf boru itti gaafatamna. Kijiba waan hin jirrelleettanii ibaadaa teessan hin dhabina. Isinirra beekeetii miti. Garuu dogoggora isin hojjechaa jirtan waan hin isin arkuuf. Sheekha tokko jira ammas ka manaamaan Abiyyi arke manaamaan arke inni my goodness amatuma akkam keessa dhufe. Manaamaani Abiyyi arke Abiyyi bira dhufe. Ummata Oromoo ka dhiinni gannaqamaa jiru kana manaamni keessin garsiisu. Manaamni dhugaadha. Manaamni haqaa. Lubbuu Oromoo takkana qisaasamu jirtu. Dargaggeessa Oromoo kaliyyuu poolisiin yookaan faannoon kililii shanii ajjeeftee lafarra shorroisaa jirtu. Haawwan Oromoo ka Wallagga bahaa Shawaa bahaatti faannoon fixaa jirtu. Dargaggeessa abbaa Oromoo ka faannoon harka muraa jirtu kun manaamni kee abjuun keessin garsiisu. Maaliif abjuun bakkuma garaan jiru jiraa jechuudha. Namuma quchumaa keessan isinii guutu bira abjuun keessan jirti jechuudha. Garuu sabni Oromoo akkana boodanaanu sabni kun guyyaa tokko bakka kufe kana isini ka'a. Burjaajii keessa jirtu kana keessa isini ba. Garuu sabeenneet hojii jiraachuu deemna ammaas. Kanaaf ummanni Oromoo bakka jirtanii sagalee walii ta'a waliif dirmadha waliif iyyaa. Warri qabu qawwee 5,000 boojine maal boojine tan qawween teessa yoo faannoo fi faannoo kililii shaniitiif faannoo kililii Amaaraa Oromoorraan dhorkin gatii tokko hin qabu. Kana anaatu isiniin jaa jechuudha. Qawweef kasin lafa afuun it doesn't make no sense. Warri biraani sodaataa isiniin jechuu ani isiniin jaa jechuudha.
Odo isin uniformi san uffattanii qawwee fannifattanii shaggooyyee fi sirba mormaa taphattaniiti Oromoon faannoodhaan ajjeefamaa jirti. Are you calling me you are Liberation Front? Natti hin fakkaatu jechuudha. Natti hin fakkaatu. An commenti ilaalu Ibsaa Mahammad akka keetii kagaraa guuttete kun bilisoome deemo obboleessa kee kacinaasanii liyyuu ayiliin Soomaalii ajjeeftee lafarra shorroisan laadi. Foon fi nyaatu ati. Foon fi nyaatu. Warra foon isaa nyaatutu Oromoo rakkise.